ኢትዮጵያ ለኛ ቀልድ አይደለች። ለሌላው ዘፈን ማሻሻጫ ነው፣ ሌላው ስልጣን ማጽኛ ነው፣ ለሌላው የፖለቲካ ካርድ መሳቢያ ነው። ለኛ ግን የነብዩ አደራ ነች። ለኛ ኢትዮጵያ ቀልድ አይደለች፣ የነብዩ አደራ ነች። የነብዩ ሰሃባዎች አሻራ ያለበት ምድር ነች ኢትዮጵያ ስትባል። እቺ ምድር ትላልቅ ሰሃባዎችን የነብዩን ባልደረቦችን ያመረተች ምድር። ትውልድን አገር ፈርሳለች ዳስህን ጣል ተብሎ አይገነባ። ይሄ ማህበራዊ ሳይንስን የማያውቁ ግለሰቦች ናቸው። ትውልድ እንዴት እንደሚነታነጽ የሊደርሺፕን ሳይንስ የማያውቁ ገጣሚዎች፣ አዝማሪዎች ናቸው የሚሉት። ለአዲሱ ትውልድ ምክሬ በትውልድ ግንባታ ውስጥ ተስፋ መልካምን ነገር እንዲያስብ ማድረግ የማህበረሰብን የማነጫ አንዱ ቅመም። የሰው ልጅ ስታኖረው ተስፋ ሰጠው ነው። አይዞ ይነጋል፣ ችግሩ ሲበዛበት ሊነጋ ሲል ይጨላልማል እያልክ ነው ተስፋ ለሰው ልጆች የምትመግበው። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲታቸው ላይ በሽሩ ወላ ቱነፊሩ፣ አበስሩ ሰውን አታስበርግጉ ይላል። ቁርአን ላይ አላህ ይሄን ያጸነዋል። አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ፣ አዋጅ የአላህ ድል ቅርብ ነው ይላል። አለይሰ ሱብሑ ብቀሪብ። ትውልድን አገር ፈርሳለች ዳስህን ጣል ተብሎ አይገነባ። ይሄ ማህበራዊ ሳይንስን የማያውቁ ግለሰቦች ናቸው። ትውልድ እንዴት እንደሚነታነጽ የሊደርሺፕን ሳይንስ የማያውቁ ገጣሚዎች፣ አዝማሪዎች ናቸው የሚሉት። ለአዲሱ ትውልድ ምክሬ በትውልድ ግንባታ ውስጥ ተስፋ መልካምን ነገር እንዲያስብ ማድረግ የማህበረሰብን የማነጫ አንዱ ቅመም። የሰው ልጅ ስታኖረው ተስፋ ሰጠው ነው። አይዞ ይነጋል፣ ችግሩ ሲበዛበት ሊነጋ ሲል ይጨላልማል እያልክ ነው ተስፋ ለሰው ልጆች የምትመግበው። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲታቸው ላይ በሽሩ ወላ ቱነፊሩ፣ አበስሩ ሰውን አታስበርግጉ ይላል። ቁርአን ላይ አላህ ይሄን ያጸነዋል። አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ፣ አዋጅ የአላህ ድል ቅርብ ነው ይላል። አለይሰ ሱብሑ ብቀሪብ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا هردفتوتا كينا أكم جرتن نجا جرتني فيا جرتني الحمد لله رب العالمين. أنا برجلي نجا سنين جدا نجني كيا بك جرتن مرتي كله سجوب برتي بلا اسم برنا خاجرات سنين جدا. سمونا كان فيديو ورا بدان اتفوف نجرا فيديو دان اتفوف نجرا سرت اتجرباني جرا جتشودا فيديو كينا بأنو جمتشيسا فيديو نكادن فيديو ورابوداف gadi baane ganama tokkos karaa osoo deemnu waraabne galgala wayillee odoomotu raftii fudhannaa qilleensa fudhannaa gadi baanee bootaa paarkii adda addaatti hojjetamtee jirti. bootaalee babbareedduu isin viidiyoo irratti argitan kanatu dalagamtee jirti. gadi baanee isin laala viidiyoo keenyallee waraabne akkuma tasaa waraabne hedduu takka nu gammachiisa, hedduu takka itti bohaarraa jechuu akka nu itti bohaarretti isinillee akka itti bohaartan abdii qabaa isiniin jedha. kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya abbaa warraa kiyya na bira jira, nagaa isin haa gaafatu. achi boodarraa yaadicha keenya kan dhufneef kana hundumaa itti fufnaa jechuu. Ayyee jira jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya baga nuuf jiraattanii ammallee nuuf jiraadhaa isin jennaa. Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya hordoftoota kiyya ganama subii ganama osoo deemnu karaa kadeemnee waraabne viidiyoodha. baay'ee tokko natti tolee, baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. biyya teenya koolidariin sirriitti bareechisee ijaaraa jiru jechuudha, bareedaa jirti jechuudha. walumaa galatti biyya teenya tuni biyya teenya bareedaa jirtu tanarratti mootu miidiyaa irratti yaada garagaraa walitti kennaa jira jechuudha. ummanni kun daasaa buufateeti boo'insarra jira, gaddarra jira. gadda kana keessarraa nuti mootu gammachuurra jirra. gammachuun tuni gammachuu fi xabaatu rabbinu haa godhu. mootummaa kenna ka biyya bulchuka turu ka umrii dheeratu rabbinu haa taasisu. ilaalchi namni qabatee deemuun kun ilaalcha baay'ee ulfaataadha, ilaalcha baay'ee sirrii miti.
ilaalcha gaarii miti, ilaalcha itti fufuu danda'uu miti. Maaliifi namni haga fedhe haa sirbu, namni haga fedhe haa jedhu, namni haga fedhe haa sa'u. Biyyiti keenya dizaayina Dubaay qabattee deemaa waan jirtuuf nuti itti booharree itti gammannee viidiyoo xixiqqoolee sana qabannee dhufnee viidiyoo babbareedduu haga Honxooxxootti deemnee hanga paarkii adda addaa kan mangistiin hojjetee biyyoonni alaa daawwannaadhaaf kan dhufaa jiran hedduminaan baay'eedha. Dhaqnee daawwannee nulleen viidiyoodhaan qabannee hin dhufne jechuudha. Guyyaa tokko gaafa rabbi jedhee asirratti waan ani jechuu barbaade nulleen akkuma yaada keenyatti isinilleen akkuma yaada keessanitti nu dhaggeeffadha, itti boohara. Yaadni keenya kun sirrii ta'e taanaan laayikii sabskiraayibii nu godhaa. Viidiyoon akka viiyuu argatee nama hunda bira ga'utti. Maaliifi tarii namni hedduun biyya ambaatirra jirtanii biyya alaa biyyoota adda addaatirra teessanii biyya keessa ilaalaa jirtan jechuudha. Biyya teessan akkuma viidiyoodhaan gadhiifamte akkuma viidiyoodhaan bareedde sanii qaamalleen dhuftanii arguu dandeettanii mootummaan dalagarra jira jechuudha. Wanni daasii buufatanii booyanii akka malee ta'aniif hin jiru jechuu barbaanne. Asirratti hayyoonni meeqaa hayyoonni hedduun walumaan hedduun jaarsi biyyaa hedduun yaada qeeqaa sirba Teedii Afroo irratti kennanii jiran jechuudha. Mee waliin dhageeffannee itti deebina. Jidduudhaan odoo haasofnuyyuu odoo dubbannuyyuu jidduudhaan haasofsiifna. Maaliifi baay'ee natti tole yaadni Yaasin Nuuruun dabarse jechuudha. Baay'ee tokko natti tola sheeka oolmaa biyya keenyaati. Hedduu takka gammadee ani yaada isaanii sanirraa kan ka'e qabadhee dhufe jechuudha. Waan kalee dheengadda itti gammadee biyya kee kana waan itti boohareef ammallee viidiyoon sun viidiyoo bareedaa ta'e taanaan argee sagalee san qabadhee dhufe na uffalchaan isiniin jedha. Mee abbaa warra kiyyaa yaada isaa hubadhaa, anillee yaada isaa hubachuu barbaada. Eeyyeen akkuma isin jechuudhaaf yaaltetti wanti ta'e baay'ee namatti dhaga'ama. Haa ta'u immoo maaliif sunillee akkas jedhame wanti jedhu waan baay'ee takka of keessaa hin qabu. Inni amma jijjiirama kana fidaatiin jiru siyaasa yookaan poolitikaa garaagaraa dubbachuudhaaf osoo hin ta'in dhugaa jiru dubbachuudhaaf maaliif Oromoo ta'uu qofa waan baay'ee takka of keessaa hin qabu. Biyyi keenya mootummaa yeroo kana sadarkaa jijjiirama gubbaa jirti. Waan gaarii gaarii ijaan argaa jirra. Kan immoo viidiyoo amma isiniif dhiyeessine tuni isii caafirraati malee garaacha seennetti miti. Haa ta'u immoo of duraaf bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isaanis sirriidhaan dhugaa qabanii akkuma afaan isaaniitiin jedhamu daasii xaala naannoo wanni jedhan sun immoo sirrii isaan daasii dhufachuu danda'anii nuuf immoo jijjiiramuun biyya keenyaa jijjiiramuun Oromiyaa keessumayyuu jechuudha. Oromiyaa bira darbee jijjiiramuun Itoophiyaa nuuf gammachuudha. Maaliif kaleessallee Oromoon biyya kana jijjiiruudhaaf malee dhimma dantaa ofii yookiin dhimma dhuunfaa ofii jijjiiruudhaaf miti. Kanaaf nuuf immoo gammachuudha jechuuf isiniin jira. Keessaayyuu immoo jechaa fi wantoonni yeroo ammaa kana ta'aatiin ture jedhamaa ture afaan Amaaraatiin xiqqoon warri gurraan dhageenyu yommuu gadi qabnee caqafnu baay'ee tokko nama jibbisiisa. Kun immoo jibbama Oromoo irraa qaban kan ta'e ta'uu isaati. Fakkeenyaaf amma jechi isaanii keessaa jechi daasxaale jedhamu kun irra deddeebi'ee namoonni hedduun hayyoonni hedduun hiikaa isaa irra deddeebi'anii hiikallee turanii jechallee turanii. Keessumaayyuu immoo wanti jedhu wayimaatti isin fakkaate ana wanni na jibbisiise akkuma sirba san dhaga'ee እንዴት ልጅ እናቷን መጣት ታስተምር wanta jedhu wayi achi keessatti waan baay'ee namatti dhaga'ama. እንዴት ልጅ እናቷን መጣት ታስተምር jechuun kun immoo warroonni afaan Amaaraa kan dhageessan ni beektan jedheetii yaada. Afaan Oromootiin immoo jechi isaa sun maal isin fakkaate? Akkamitti haati ilmoon haadha ofii
biddeena dhayaa barsiifti. Ilmoon eenyu haati eenyu. Biyya kana irratti immoo tuqa akka isaan yaadanii fi haalli amma ta'aa jiru immoo garaagarummaa waan qabuuf jijjiiramni kun immoo miidhaguun amma biyyaa kun waa'ee Itoophiyummaa kana namni irraa waa'ee Itoophiyummaa hin beekne akkamitti waa'ee Itoophiyaa nu barsiisa waan jedhu isaan Itoophiyaa ta'anii immoo tuqa Oromoon Itoophiyaa akka hin ta'in Itoophiyaa irraa akka waan akka hin qabne Itoophiyaa akka waan amma dura waan akka illee gumaachine akkasitti hubatan jechuudha. Kuni seenaa fi warroota seenaa beekaniif haa ta'u jechaaniif isiniin jedha. Kanaafuu nu dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa yaadni har'a qabannee isinii dhufne kana fakkaata. Yaada biraa yaada adda addaa illee qabannee dhufuudhaaf qophiitti jirra. Qophii teenya akka galma nu geettuuf viidiyoo laayikii godhaa, sabskiraayibii nu godhaa isiniin jedha.